maaliif garuu maaliif biyyoormaatti maatiin kee du'e jedhamee himamu jechuun baay'ee ulfaata qalbii. Baay'ee tokko garaan kun naraafame natti dhagahame midhaan. Tukuku abentau, betukuku abentau, abba ko abentau. Malabe, jireenyi gola ormaa onni nama deesse abbaan ormaa asitti nama deesse kana abbaan koo ala koonaan jajeenee ganu. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyyaa nagaa keessanii nagaa kootii galata rabbii mana jirtanitti biyya jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa isaatti caala waan hundumarra nagaa isaa waaqayyoon nu haa kennu. Isiniin jedha har'a waa'ee beetii Shimxeeyoo Wallaggaa Garbi abbaa ishee jalaa ajjeesanii baay'ee laphee nama cabsaa baay'ee tokko hin qabdu dhugaa Kiristoos baay'ee maaliif dhiyoo kana bara darbees manni jalaa gubatee manni maatii ishee bu'aa turtee gaddaa turtee iyyaa turtee ammoo manni sunis manni Oromoo walitti guuree fi ijaaranii fi gammadaa jirti. Garuu immoo kan mana san caalu kan waan hunda ishee caalu abbaa ishee amma jalaa ajjeefame. As Dubaayii kana keessa jirti baay'ee maraachaa jirti. Garbi baay'ee maraachaa jirti baay'ee bu'aa jirti. Du'a maatii ofii du'a abbaa ofii du'a maatii ofii dhaga'uu jechuun kan beeku beeka. Garbi baay'ee natti dhaga'a. Maaliif madaasa silan qabuuf jechuudha. Biyya hambaatti maatii ofii dha'uuf jechuun baay'ee ulfaata. Garbi baay'ee ulfaata. Baay'ee garaa na nyaatti. Isaanis akkanatti bu'aa turte amma immoo gammaddeesseetti. Abbaa ishee dhabuu jechuun dhibamee tirree odoo akka matanii du'e haga tokko ni obsita. Abbaa kee osuma fayyaa qabuu namni ajjeesee dhabuu jechuun baay'ee ulfaata. Biyya keenya keessatti akka waliigalatti waaqayyoomti nu haa baraaru malee maatii keenya nagaa nu haa eegu malee baay'ee ulfaata jira. Kabbaadidha. Garbi baay'ee ulfaata. Maaliif natti dhaga'ame. Odummaa natti dhaga'ame. Garbi natti dhaga'ame bakka. Maaliif abbaa kee ajjeesame jedhamee yoo itti musanii micoon bakka mana gallakkistee baddee maraachaa jirti asfaaltii irratti laayivii irra seentee. Garbi amma ishiin akkamatti maaliif anuma keessa natti fakkaate taaneen laayivii irratti ishee wanta ishee gochuu wajjin bu'aa ture. Maaliif laphee nama cabsa. Maatii ofii biyya ormaa keessa jiraattee dhabuu jechuun warri namni bira jiru sanii nobsa. Garuu immoo biyya hambaa jiraattee abbaa kee haadha kee fira kee maatii kee dhabuu jechuun zalaalamii garaa siin ba'a. Suba sitti fakkaata du'a suba. Wanuma dhufu wanuma guyyaa tokko si dubbisa wanuma guyyaa tokko argitu sitti fakkaata. Baay'ee ulfaata Garbi baay'ee tokko gadde maaliif immaan qabachuun dadhabe Garbi maaliif madaa qabaa sila ta'eef baay'ee garaa na nyaatte. Waaqayyoomti hosaa kennuufi abbaa isheetis lubbuu amaaru jannataan isaa gammachiisu.
namni keenya lubbuun nama keenyaa gizee kana akkuma baarzaa fi bahalli mukarraa harca'u seetti harca'aa jira namni keenya. Cubbuusaa malee balleessaa malee namni akkatti bahee galuu wallaalaa jira. Baay'ee ulfaata. Gafa waaqayyoomti haraara isaatti nu abbuusu malee baay'ee ulfaata. Baay'ee humnaa ol dhugaa rabbi. Mee maal ta'u obboleewwan kootti yaadduufta? Mee boru maal ta'u laata? Mee akkam biyyi keenya qabbana dhabdee rabbiin qabbana nu abbuusu waaqayyoon qabbana nu abbuusu baay'ee ulfaata. Biyyuma ormaatti irra teenye biyyuma keenya irree akka yaanneen gochisiisaa jira. Akkaataan biyya keenyatti deemaa jiru jechuudha gizee kana. Baay'ee ulfaata. Gabareen akkatti qotatee galu wallaalaa jira. Namni akkatti bahee galu wallaalaa jira. Namni duratti galgala deegalee gabaa baatee galgala galu amma wallaa nagaan galu afaan jira. Namni nagaan manaa bahee du'a argu. Gaafii namatti ta'a akkaataan biyya keenya rabbiin bichaan nagaa nu abbuusu. Nagaa isaa bichaa barbaanna kan isaatu caala. Gaame barri kuma 2016 bara gammachuu bara gattiin waan hunda argitu naani barumti haaraadhaan nu jammarame jechuudha. Wanti gaarii dhagaan jirru maaliifin gammachuudhaan namni dabarsine jira bara haaraa kan dhugaa. Garuu rabbiin kan ani isaattu caala sila ta'eef waan hundumaafu haraara isaa nu abbuusu. Naa akkasas inin jedha maaliifin dhugaa rabbi amma tiiktookii mana daawwalaalu akkuma gizuma bakka yoo ishee arge baay'ee wannoodha. Waaqayyoon ishee jabeessu jabina ishee kennu. Tattamaan biyyatti nagalchuu baannaan ani abbaa koo naala awwaallanii ani ufan ajjeesaa abbaa koo kan haalaan awwaalletti. Abbaa ishees jala awwaalanii awwaalus baatanii abbaa isheen argitu abbaa ishee keetti hin dubbatu. Gin namni kana godhe suni dhugaa rabbi dhimee isaa umurii isaa guutuu gammachuun argate dhugaa rabbi. Kana ijaarte amma dafanii baasii deemteerti poolisii harka baatee qabanii karaarra isheen baqattee baanaan poolisiin qabuun oolle poolisii qabanii ijoolleen gargaarte ijoollee harka buute garuu biyya ormaati biyya ofiitii miti biyya ormaa baay'ee ulfaata dhugaa rabbi baay'ee natti dhaga'ama baay'ee tokkochu maaliif namni madaa ani sigdatii kana taa'ee tanani ani sigdatii kana taa'ee du'a abbaa koo dhaqee wannan teelatu beeka madaa koo nama amma abbaan kee wannan beelatti garib an manargu wannu baqa soban fakkaata. Amma xiqqoo baay'ee ulfaata dhugaa rabbi. Na waaqayyoon ishee obsa ishee kennu an hundumarraa obsa rabbiin ishee baay'ee ulfaata dhugaa rabbi. Iddoo namni keenya immoo dafanii amma ijoolleen keenya wal gargaaru kanarratti hin callisanii daftee galtee biyya abbaa ishee obboleewwan ishee harka buutee baay'ee bareedadha. Siniin jedha hordoftoota kee haala caalaa jechuun barbaadu maaliif natti dhaga'ame baay'ee tokko lapheen na cabe dhugaa rabbi amma erga viidiyoo ishee argeen mambo wanuma koo natti fakkaate jechuudha. Rabbiin nu alaafetu waan hundumaaf maatii ofii dhabuu jechuun abbaa ofii dhabuu baay'ee kabbaadidha. Baay'ee
ደግሞ አባሽ ወጣት አሪፍ የጀረ ጊዜ ቪዲዮ ምናምን ነው ይደርሱ ዱጋ ረቢ ገና ማንኛውም እና ያናታ ማሲድ ደርግኒ